بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا كين كهبجمتوتا مسينسوتا مدرسة صباح. أولا ربين بكجرتني سنايب اتئانسون كن برنوتا كينيا كقاعدة نورانية تاخدني في شنفات. قاعدة نورانية خد شنفان هدو سلبار قرو ترتيب الروان جروف نوما برنا برنوتا كيستي سلبان نورفون حملة نجبيس سينين بري جنين نجبيس وان تهيف حالان بريدات درسي كينيا خدا شنفا كان بريستني سغلين جتني جلا ارغتو دعوتوتا كين ورّي مدرسة صباحي تسون قلمين وفي خيسني وردفا جرتن نمني خوبا قرأي قرآن في تباسو نجباتي وان تاتف خطاتي مدرسة كينيا تلقوف سخنان قلماوا ايغا قلمويتن مدرسة كينيا تقول كلنا براتو بإذن الله قريبا نما تائي قرآن قرأو تيسني إنهوتن وجي قراتو جنة أبدي إسن الراقم دعوتوتا كينيا مدرسة كناس قدسا يوتيوب كينيا سبسكرايب قدشون دقتنا رفتني قلماون دقتنا سنين جتشا هدو سنجالن مدرسة صباح وجن ترتي غاري. دعوتوتا كينيا دعوتوتا مدرسة صباح ايغا حالة نتتين سنبرسيفنا جرو حالة هدو سالبادا ايغا ور مدرسة صباح اتقلماو بربادن لكوفسا isiniif dubbatameenii nu biratti galmoytu jechuudha. Kan viidiyoo keessatti isiniif dubbaddeeni. Egaa daawwattoota keenya inshaallah osoo amma aliif fathaa baasuknaa ab aliif kasraa akkasuma qaraanusa akkasitti irra bareedaadha. Maaliif jennaan gabaabaadha hedduu salphaadha waan ta'eef bifa kanaan qaraatu barreessanii nuuf ergitu. Egaa warri darsii 15ffaa geessan qaayidaa nuraaniyyaa irraa 10ffaadha. Akka madrasaa sabaahitti 15ffaa geenye jirra. Haalaan gammada darsii 30 geenyu qaayidaa nuraaniyyaatti keessaa baanu kitaaba agarsiisaa akkuma waraqaa ragaa fudhattan qaayidaa nuraaniyyaattis madrasaa sabaa irraa waraqaa ragaa fudhattanii qur'aana qofa wajji oofna jechuudha inshaallah. Egaa daawwattoota keenya na wajji jettu barreessanii immoo nuuf ergitu yookiin ani yookiin ustaaz Abdallah isinii deebisa abbaan carraan irra isinii buusee jechuudha. Okay. Alif fathaa baasuknaa ab walitti maal ta'a ab alif kasraa i baasuknaa ib walitti ib alif dhammaa u baasuknaa ub karaa salphaa qaraatan isinii muurra isinii deebi'e baasuknaa ub jechuurra alif dhammaa qalbii jedha alif dhammaa a baasuknaa ab alif kasraa i baasuknaa ib alif dhammaa u baasuknaa ub alif fathaa a taasuknaa at alif kasraa i taasuknaa it alif dhammaa u taasuknaa ut. Okay. Warri isinii gale yoo ab ib ub at it ut jettanii nu erguu dandeessu. Kasraa fi suknaa dhiistanii maaltu a godhaa maaltu i godhaa maaltu u godhaa eegadda baafattan ka a godhu fathaadha ka i godhu kasraadha ka u godhu dhammaadha. A i uudha hundinuu bakka qubee afaan arabaa sakaan jala deemtanii godhuudha. Nu odoo agarsiisa ta'ee fakkeenyumaan isinii godhee dhiisaan ture. Garuu qaayidaa waan nuraaniyyaa waan ta'eef numaan isinii hima. Alif fathaa a saasuknaa as alif kasraa i saasuknaa is alif dhammaa u saasuknaa us alif fathaa a jiim suknaa aj alif kasraa i jiim suknaa ij alif dhammaa u jiim suknaa uj alif fathaa a haa suknaa ah alif kasraa i haa suknaa ih alif dhammaa u haa suknaa uh alif fathaa a haa suknaa akh alif kasraa i haa suknaa ikh alif dhammaa u haa suknaa ukh alif fathaa a daal suknaa ad alif kasraa i daal suknaa id alif dhammaa u daal suknaa ud alif fathaa a daal suknaa ad alif kasraa i daal suknaa id alif dhammaa u daal suknaa uz. Daawwattoota keenya akkaataan barsiisuu keenyaa hedduu isinii galaa jira jennee yaadaa jirra. Walakkaa geenye jirra. Nu wajjiniin tura. Alif fathaa dhiifama sararana jalaa ta'e xiyyaan godhadha jeeti. Alif fathaa a raa suknaa ar alif kasraa i raa suknaa ir alif dhammaa u raa suknaa ur raan akkanaa turun qura'aan ammaa keessan dhuftu khatti usmaanii keessan dhuftu yaadawna. Alif fathaa a zaal suknaa zaay suknaa az alif kasraa i zaay suknaa iz alif dhammaa u
زاي سكنا أز ألف فتحة أ سين سكنا أس ألف كسرة إي سين سكنا إس ألف ضمة أو سين سكنا أس ألف فتحة أ شين سكنا أش ألف كسرة إي شين سكنا إش ألف ضمة أو شين سكنا أش بلين أر إر أر أز إز أز أس إس أس جتني قرأوا دنديس بودر سني دي بإيروتك ألف فتحة أ صاد سكنا أس ألف كسرة إي صاد سكنا إس ألف ضمة أو صاد سكنا أس ألف فتحة أ ضاد سكنا أض ألف كسرة إي ضاد سكنا إض ألف ضمة أو ضاد سكنا أض ألف فتحة أ طاء سكنا أط ألف كسرة إي طاء سكنا إط ألف ضمة أو طاء سكنا أط ألف فتحة أ ظا سكنا أض ألف كسرة إي ظا سكنا إض ألف ضمة أو ظا سكنا أض daawwattoota isinii galee rajeetii yaada mee bifata yeroo takka kasraa fi suknaa biraa dhiisee isinii jedhee isin agarsiisu warri isinii laafe bifuma saniinis jechuu dandeessu ab ib ub at it ut ath ith uth aj ij uj ah ih uh akh yakh ukh ad id ud ad إذ أذ قلبتنا أر إر أر أز إز أز أس إس أس أش إش أش أص إص أس أض إض أض أط إط أط أض إض أض بفكرنا اسمه يرجون ديسو daawwattoota keenya hedduusin jaalanna alhamdulillah darsii kudhanii fi shanaffaa gahuu keessaniin gammadaadha soddoma hin guutanatti hin fakkaatu qaayidaan nuraaniyyaa guddatus darsima soddoma guutaa jechuudha jaalama keessa kitaaba lama eebbifamnee gara qur'aana qofaatti ol bahuuf xiqqoon nu hafe warri sadarkaa kana geessan warri sadarkaa kana geessan kitaaba agarsiisaa illee hin ja'aadha warri isiniin galin nu gaafadhaa isiniin jenna wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Egaa daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan barnoota keenya kan kudhanii fi shanaffaa yommuu ta'u insha Allah kan kanatti aanu 16ffaa 17ffaa fi 18ffaan hedduu wal fakkaata akkasuma 19ffaan illeen kanaan hedduu wal fakkaata akka tilmaama kiyyaatti darsii keenya naannoo 30tiin kafinnu waan ta'eef walakkaa ol darbaa jirra warri barattanii as geessan gammada qaayidaan nuraaniyyaa finnee waraqaa ragaa fudhachuuf muraasaan nu hafe waan ta'eef daawwattoota keenya hedduu sin jaalannaa madrasaa sabaax baga jiraattan isiniin jedha galatooma umriin u dheeradhaadha wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا